Mariin araaraa gocha waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa ture erga fashalaa'ee booda yaadussaa miidiyaalee hawaasaa irratti kennataa kan ture deetaan ministeera nageenyaa Taayyee Dandaadhaan ammallee yaadota achirratti qabu dubbachuu kan isaa mul'ate. Turtii miidiyaa waliin taasise irratti marii nageenyaa sana kan qabsiisee kan fashaleessee mootummaan hin hojjetu isaa kan mul'ate yokkaa ta'u gama biraatiin ammoo muummicha ministeera Itoophiyaa fi Ahmed yeroo lamaaf wal argee rakkoo nageenya Oromiyaa keessaa waliin dubbates kaasuun isaa mul'atee jira. Ittuma fuudhaan haasawaa kana keessatti rakkoon amma jiru kan dur caaluu isaa wanta harmeen isaa gaafa duraa isaan jettee fi amma yeroo silaa jijjiiramaa kanatti isaan jettee taasisuudhaan dubbachuu isaa kan mul'ate yoggaa ta'u qabxiiwwan bal'aa waliigalaa wantoota inni irratti dubbataa turee fi icciitiiwwan bal'aa inni saaxilee maali kan jiru irratti odeeffannoowwan guddaa jiruu fi sanii asitti namoonni yaadota adda addaa dubbii isaa kana boodaas kennataa jiran bu'uura godhachuudhaan odeeffannoo bal'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan isin hordofaa jirtan Milkii Miidiyaadhaa hanga dhumaatti nu faana bu'aa jechaa oduu saatanaa kan isinitti himu an Leencoo Iliyaasim. Marii araaraa Taanzaaniyaatti hoogganoota waraana bilisummaa Oromootii fi qaamota mootummaa Itoophiyaa waliin gaggeeffamaa ture fashalaa wajjin wal qabsiisee yaadonni kallattiiwwan adda addaatiin hoogganoota mootummaa dabalatee kennamuu kan dhufee hoggaatu haaluma kanaan deetaa ministeera nageenyaa kan ta'e Taayyee Dandaadhaan dhimma kanarratti wantoota jiru kallattiilee miidiyaatiin dubbachuu itti fufuun isaa mul'atee jira. Akkuma marichi fashalaa'een yaada isaa kennachuudhaan miidiyaalee hawaasaa gubbatti dubbachaa kan ture Taayyeen ammas Afgaa fi BBC waliin taasise irratti bal'inaan mariin araaraa Daarussalaam akka gufatu kan godhe mootummaan keessa jiru jechuudhaan ifatti gabba'uudhaan dubbachuun isaa mul'ate. Taayyee Dandaadhaa deetaa ministeera nageenyaa Itoophiyaadhaa hoggaa ta'an dhimmoota siyaasaa naannoo Oromiyaa fi biyyattii irratti ilaalchaa fi ejjennoo isaanii karaa miidiyaa hawaasaatiin qooduudhaan akka malee nama beekamudha. Isaan paartii biyya bulchaa jiru badhaadhina keessatti miseensa koree hojii raawwachiiftuu yoo ta'an haala naannoo Oromiyaa fi biyyattii keessa jiru irratti dhaabbachuudhaan kallattiiwwan adda addaatiin qeeqa dhiyeessaa jirani. Waadaa jijjiirama siyaasaa waggaa 5 dura irratti seenamee haala naannoo Oromiyaa keessa jiru marii mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo miidhaa maatii fi firoota isaarra geem ergaawwan ministeera muummeetti qaamaan haala qabatamaa Oromiyaa itti himanii fi kanneen biroo ilaalchisuudhaan turtii miidiyaan waliin godhe irratti bal'inaan Taayyeen waa hunda dubbate. Bara 2018 yeroo jijjiiramni siyaasaa biyyattii keessatti dhufe Oromoon aangoo biyyattii isaa olaanaatti dhufe yeroo abdiin badhaadhinaa fi dimokiraasii itti ifatti mul'ate ture kan jiru Taayyeen gammachuu guddaa ture. Kana namni abdatee gidiraan bara waggaa 150 hunduu hiikkatee dimokiraasiin ni dhufa kan jiru ture. Gaaffiin uummataa kan afaanii kan diinagdee fi dhimmoota jajjaboon lakkaa'amee ka'aa ture sun hundi ni deebi'a abdii jirutu ture jechuudhaan dubbata. Uummanni nagaa akka argatu bilisummaan ba'ee akka galuu fi ijaaramee hojjetee badhaadhitti akka bahu siyaasni keenyaas ni qaroomaa kan jiru abdii guddaan akka tures ni kaasa. Oromoon waliin dubbatee rakkoo furata malee barri rakkoo dhumeera sabaa fi sablammiin waliinis nagaan jiraata kan jiru abdii guddaa ture. Dirreen siyaasaas jalqaba banaa ture. Hamileen namaa guddaa ture kan jiru bara jijjiirama jalqabaa ture san yaadachuudhaan kaasa. Jijjiiramni siyaasaa abdatame kun akka dhufuuf kutaan hawaasaa kaan lubbuu itti dhabeem kaanis waan danda'e hundaan tumsaa ture kan jiru obbo Taayyeen eegasii booda akkamitti deemnaa kan jiru karoorri dursee kaa'amuu dhabuun rakkoo ammaa kana dhaluu hima. Jijjiiramichi erga dhufee booda namni gara faayidaa fi aangootti fiiguutu dhufeem wal harcaasuutu dhufeem bitaa fi mirgatti harkisuutu dhufeem kaan hafee ODP keessattuu waliin mari'atanii ajandaa tokko irratti waliin hojjechuun ni dhabame jechuun kaasam.
Keessoo dhaaba isaaniitti mariin erga sodaatamaa deemee booda siyaasni Oromoo itituurraa gara faca'uutti akka deemes ni himama. Taayyeen jijjiirama booda qabsoo Oromoodhaa kan karaa sirrii ta'ee fi bifa jalqaba waadaa galameen hojiirra ooluu dhabuudhaan Oromoon gidiraa waggaa 150 keessattuu hin agarre amma argaa jira jedhama. Kan waggaa 150 qabsootti wareegame caalaa ammoo erga injifatee booda deebi'ee kisaaraa fi gadadootti deebi'e jechuun dubbatama. Namni gaafa san qabsoo Oromoo gama adda addaatiin hoogganaa ture hundi gaafatamaa fudhataa kan jiru Taayyeen isaanis qooda isaaniif itti gaafatamummaa kan fudhatan ta'uu himani. Gaafatamni guddaan mootummaa bira jiraam. Mooraan qabsoo kun kan ititu uummanni gara dimokiraasiitti akka ce'u gochuudhaan gaafatama isaa ture jechuudhaan kaasam. Warri mootummaa keessa ture ammoo mariin jaalatanii jechuudhaanis dhugaa bahuudhaan ifatti waan achi jiru himam. Taayyeen rakkoon amma Oromiyaa fi biyyi keessa seente kun mudachuu waan danda'uuf dursamee itti yaadamuu qabaa jechuudhaan yaadonni kora dhaabaa irratti bara 2011 irraa jalqabe kaasaa turan dhageettii dhabuus kaasee jira. Bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti marii hayyoota waliin taasifne irraa ka'uudhaan rakkooleen gurguddaan afur dhufuudhaaf deemu jeen kaasee jechuudhaan himam. Inni duraa jeeqamni nageenyaa dhufuu akka danda'uu fi jeeqamni dinagdee akka dhufuu malu kufaatiin bulchiinsaa fi dippiloomaasii dhufuu akka malu dursamee itti haa qophaa'amu jechuudhaan akka kaasaa tures yaadachiisee jira. Yaada gaafas dhiyeessanis kunis deebii diiyaasporaan yaada maraattee akkana taatiin waan kana jala hin deeminaam jarri akka waan waa beekanii of sa'u isaan homaa hin beekaniin waan isaan jaan hin dhageenyaa jaamuudhaanii nuuf deebisan jechuunis dubbatam. Ammarraa dhaabbatanii yoo ilaalan ammoo sodaan gaafasii hundii qabatamaan dhufee raafama uumaa jiraachuu kan dubbatan Taayyeen rakkoo dhufuuf deemu dursanii itti hojjechuu dhabuun biyyattiin kisaaraa namoomaa fi dinagdeetiif saaxilamoo akkasumas waraanni Tigraay qofti kisaaraa doolaara biiliyoona 28 ol akka qaqqabsiises himanii jirani. Oromiyaan amma waraana keessa jirti kan jedhan aangaan kun waraana kana keessatti ammoo uummanni rakkoodhaaf saaxilamee jiraachuus ifatti saaxilani. Uummanni keenya waggoota 5 darban du'aa ture meeqaatu du'ee jaamulleen lakkoofsaan waan beekamu miti. Gaazatti waraanni erga jalqabee Israa'eliin nama meeqaatu du'ee Filistiimii meeqaatitu du'ee kan jaamu ifatti beekamam. Dhumaatiin Oromiyaa garuu wanti beekamu hin jiru. Mana hiyyeessaa meeqaatu gubate lubbuu namaa nagayaa meeqaatu badeem qabeenya hammamiitu saamamee nama meeqaatu qaamaa hir'ate kan jiru namni beeku tokkollee hin jiru. Kanaaf Oromiyaa keessatti waan barakamu ta'ee hin beekneetu ammaan kana ta'aa jiram madaan isaa gadi fagoodha jechuudhaan haala jiru kaasam. Waggoota 5 darbaniif naannoo Oromiyaadhaa godinaalee adda addaa keessatti humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhabdee guddaan gaggeeffamaa ture. Waboon duraan irra caalaa godinaalee Wallaggaa fi kibba Oromiyaa keessa socho'aa kan ture yoggaa ta'u mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhachuun akka dhabamsiisuuf hojjetu himuudhaa fi dhaadachaa turullee garuu gonkumaa homaa asaruu hin dandeenye. Shororkeessummaadhaan galmeessees garuu nageenya Oromiyaadhaa bakka itti deebisuus ta'ee rakkoo jiru furuu gonkumaa hin dandeenye. Taayyeen ofiifis waboo qeeqaa kan turan guyyaa jalqabam mariin mootummaa fi waboo gidduutti jalqabamu dhagahamuun magaalaa Garba Gurraachaatti uummata bakka bu'an haasofsiisaa akka turan himani. Uummanni abdii guddaa horatee ture kan jiru Taayyeen gubannee jirraa rakkannee jirraa hadaraa waaqaa fi lafaa mariin kun akka milkiin xumuramu godhaa mariidhaan dhumuu baannaan duruu dhumnee dhumuu keenya jaanii natti dhaamanii jechuudhaan hawwii uummata yeroo san tures Taayyeen ifatti himam. Oromoonni biyya keessaa fi biyya alaa jiranis mariin marsaa duraas ta'ee lammaffaadhaa yeroo jalqabametti lolli obbolaa kun akka dhaabbatu waadaan gaafa jijjiiramaa seename akka hojiirra ooluuf qalbiin eegaa turuus ni eeram. Dhibdeen siyaasaa Oromiyaa erga deemee bakka amma jiru kana gahamee fi qaamni lamaanuu dubbii kana karaa nagaan haa furannu jedhanii erga murteeffatanii booda araarri kun akka gufatu kan godhe mootummaa mataa isaati jechuudhaan Taayyeen ifatti jala sararee dubbatam. Mootummaan an keessa jiru kun anuu namni waliin jiru rakkoo keessa jirraa mari'annee furmaata goona yoon jiru manni mariidhaaf banaa mitiim waliin dha'uu fi waggoomsanii darbuutu barbaadamam.
mootummaan kiyya kun amala kana qabaa jechuun himam. Lammaffaa WBOn kan hoogganu marroon qilleensa mootummaan to'atu keessatti dubbiin kun haa dhumu yoo mootummaan illee nadhee haa du'u jeem riskii fudhatee gaaraa bahee xiyyaaraan Taanzaaniyaa deeme kun ammoo kutannoo jabaa inni nagayaaf qabu agarsiisaa jira. Akka ilaalchi isaaniitti marroon marii kanaaf haga kana deemuun rakkoon nageenya Oromiyaa keessa jiru kun gama kamiinuu haa uumamu amma nagayaan hiikuu qaba kan jedhu tarkaanfii guddaa fudhate jeetiin amanaa jechuudhaan kan himu hoggaa ta'u gammachuu abbooyyeetis yoo ta'e ammoo akkasuma jechuun himam. Borumtaa mariin araaraa qaamolee lamaan gidduutti Taanzaaniyaatti eegalame gama mootummaatiin ololli oofamu akka jalqabame Taayyeen ragaa kan bahu hoggaa ta'u shanee balleessinee jirraa cabsaa jirra kan jedhu ololli ni eegaleem olola qofa osoo hin taane waraanni bakka hundaa socho'ee waan dur hin jirretti deebi'eem waraana waggaa 5 keessatti hin dhumne yeroo marii sana keessatti fixuudhaaf dhamaatii godhaa turan jechuun kaasam. Haalota kana yeroo ilaallu mootummaan kiyya kun dubbichi mariidhaan akka dhumu waan barbaade natti hin fakkaatu jechuun aanga'aan kun kan himu hoggaa ta'u marii nagayaa Taanzaaniyaatti jaarsummaa Ameerikaa fi Noorweeyin mootummaa Itoophiyaa fi WBO gidduutti torbaan lama oliif taa'ame waliigaltee malee xumuramee tureef sababni mootummaa akka ta'e ifatti himam. Mootummaan fedhii aangoo qaamni kaan kaase irraa kan ka'e marichi gufachuu yoo ibsu WBOn marii seena qabeessa rakkoo uummataa bu'uuraa furuu jedhame sababa ejjennoo mootummaatiif osoo hin milkaa'in hafu yeruma sanuu ibsa baaseen himee ture. Mariin mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Daar es Salaamitti taa'ame milkii malee erga xumurame booda biiroon koominikeeshinii Oromiyaadhaa qaamni nageenya didee dirqame araaratti akka deebi'uuf tarkaanfii fudhatamaa jira jechuudhaan tarkaanfii marii san booda guddaatee uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irratti labsanii jiraachuu ifatti miidiyaan gabbuun himaniim. Ibsi kun rakkoo mootummaa fi WBO gidduu jiru karaa waraanaatiin furuudhaaf itti deemamaa jiraachuudha kan inni akeekeem. Taayyeen garuu waraanni yeroo jarri gidaamii jiran fala hin finne amma yeroo isaan sulultaa ga'anitti rakkoo gonkumaa furuudhaaf waan yaadamuu miti jechuudhaan yaadota haayiluu addunyaa faan kaasaa turanii waan hiikaa hin qabne tahuu ifatti dubbisaniitiin mul'isuun argameem. Gama biraatiin ammoo Taayyeen rakkoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru kana wajjin wal qabsiisuudhaan muummicha ministeera biyyattiidha Abiyyi Ahmad wajjin wal argus kan himu hoggaa ta'u Abiyyi Ahmad qaamaan wal argatanii yeroo lamaa oliif akka rakkoo Oromiyaa keessa deemaa jiru kana itti hime ni kaasa. Tokko gaafa abbootiin gadaa Karrayyuu dhuman saniin isaan wal argee itti haasa'e kan jiru wanni Oromiyaa irraa si dhaqqabu gabaasni si bira gahaa jiru gabaasa sobaatiin misoomni jaamuu kijibaa hin jiru wanni nagaan wal qabatee himamus akkasii miti. Uummanni keenya dhumutti jira jeetiin itti hime jam. Ajjecha abbootii gadaa Karrayyuu humnoota nageenya mootummaatiin raawwatamu ifatti dubbatanii kan turan Taayyee Dandaadhaam bara 2021 keessa godina Shawaa Bahaa daangaa aanaa Boosatii fi aanaa Fantaallee iddoo Karraa fi mootummaa jaamu qubatanii kan turan abbaa gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas dabalatee namoonni 14 humnoota mootummaa Oromiyaatiin kan ajjeefamanii turani. Taayyee Danda'a keessumaa haalli yoo miseensi maayii tokko qaamota hidhatan waraana bilisummaa Oromoo keessa jiraatanii isin maatii shaneeti jedhamee sababa isaan abbaa haati yookiin niitiin sababa nama tokkootii fi qaama mootummaatiin itti gidirfaman kun sirrii miti kan jiru hoggaa ta'u dararaa fi sarbamni mirgaa namaa Oromiyaadhaa akka malee hamaa akka ta'e Abiyyi Ahmaditti himee jiraachuudhaas kaasee jira. Seeraan ala nama ajjeesuu, nama to'atamee haala suukanneessaan adabuun akkasumas namoota abbootii gadaa Karrayyuun ajjeefaman biraa hidhaman irratti raawwatame sirriitti ibsuudhaaf kan inni dubbatu. Waan sirreessan natti fakkaatee ture homaa hin goone warri gaafa sanii nama ajjeesan hundinuu hin gaafatamne ammallee aanguma yeroo sana harkaa qaban irra taa'aa jiranii maaliif akka itti dhiise ani hin beeku jechuun kaasa. Yaa'ii caffee Oromiyaa irratti yaada akka hin ibsanne sagalee na ukkaamsan jechuudhaan erga barreessanii boodaas yeroo lammaffaadhaaf ministeera muummeetiin wal arganii haasa'u kaasaniin. Wanni deemaa jiru sirrii miti maaliif akkana goote ja'anii na gaafatanii kan jiru Taayyeen
ani uummata bakka bu'een jira mirga dubbachuu dhorkamuu hin qabu namni lafumaa kee mirga kiyya ukkaamsee kanaafin dubbadheen jeeni jaam. Hanni hammaatee jira rakkoo nageenyaa nama nyaachaa jiraam waan kun yoo furmaata hin argatin maal qabaa aangoo qabna jennee as taa'unii maaliif furmaata hin argatu kan jiru itti himeetiin tureem achirratti waan ergasii as godhan hin argine dubbiin akkuma kaleessaatii jechuun kaasaniim. Waan kana ammatti dubbachuun qaama mootummaa ta'ee maaliif akka barbaachise yeroo gaafatamettis ani waggaa 10 mana hidhaa ture sumni tokko barbaachaaf waaniin godheen qabu daandiin kun uummata Oromootiif ni baasa waaniin jeen godhaa jiram kanaaf waan irraa eegamu nan godhaa kaniin dubbadhuufis dubbiin akka karaa qabatuufi malee of bilisa baasuufi miti jechuun isaa mul'ate. Taayyeen caffee Oromiyaadhaa kan seenan uummata aanaa kuyyuu fi naannawa san bakka bu'anii hoggaa ta'u hawaasni isaan bakka bu'an amma lola garee lamaanii gidduutti gidirfamaa akka jiran dubbatam. Yeroo ammaatti haalli nageenyaa hammaachuu isaatiin ofii isaatiifis hawaasa bakka bu'anis ta'e maatiin isaanii dubbisuudhaaf garas deemuu akka hin dandeenye himaniim. Harmee isaanii dabalatee firoonni isaaniillee sababa rakkoo nageenyaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii rakkataa akka jiranis kaaseem. Haati kiyya baadiyyaa jiraatti turte achi lafa qonnaa qabdiim erga lolli kun eegalee qe'ee ishee gadhiistee godaantee waan argachuu qabdu dhabdee gosti abbaa kiyyaa kan haadha kiyyaa kan manni irraa gubate baay'eedhaam. Gama tokkoon mootummaatiitu maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jiruun isaan ajjeesaa jechuudhaan kan inni kaaseem. Taayyeen gaafa qabsoof ba'anii waan harmeen isaanii isaaniin jaan kaasuunis dubbataniim. Gabrummaan isin jettan kun meerree nuti silaa nagumaan qotannaa nagumaan gabaa deemnee gallaa naan jaanii turaniim. Amma erga manni gubatee erga loon jalaa qalamee erga firrii fi obbolaan dararamee bilisummaan isin barbaacha deemtan edaa kanaa jechuudhaan natti dubbatte jechuudhaanis waan harmeensaa isaa kanaan dura isaan jettee fi amma itti dubbachee miidiyaa gubbatti kaasuun isaa mul'ate. Waan waraanaa kanaan obbolootu obbolaa ajjeesaa uummanni gidduutti gidiraa argaa jira kan jaan taayyeen kan baasu araara qofa akka ta'ee fi uummanni waggaa 5 rakkate boqonnaa argachuu akka qabus jala sararuun kaasaniim. Qaama qawweedhaan mormus mootummaan ani keessa jirus kanaafis dhaamsiin ani qabu uummanni keenya hamma barbaachisu olitti gatii kafalee jiram kana caalaa gatii dabalataa kafaluun irra hin jiru uummataaf jennee mariidhaan dubbii fixuun baay'ee barbaachisaadha jechuudhaaniin isaaniif dhaamaa kan jiru yoggaa ta'u kallattiin kun furmaata biraa tokkollee kan hin qabne waan ta'eef gara kanatti deebi'uu qofaatu furmaata jechuun kaasuun isaa mul'ate. Kana bu'uura godhachuudhaan namoonni hedduu fi miidiyaaleen garaagaraa yaadota isaa wal harkaa fuudhuudhaan gabaasuu gubbatti kan argamanii fi namoonni hedduun yaadota kallattiiwwan adda addaatiin irratti kennachuun bal'inaan mul'ataa jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon saatanaaf qabannee dhiyaanne hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti faana turuu keessaniif galatooma jechaa odeeffannoo hanga deemnee wal arganutti yeroo gaarii qabadhaa.